Maattiyyuu gadi deema. Isanii dubbisaa walii wajjin dubbifannaa. Aluma tokko eega dubbifannee booddee yaaduma isaas yaadachiisaan deema malee deddeebi'ee dubbisuu dhiisuu nan danda'a. Mee nan dubbisaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Wangeela Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee Yesuus namoota baay'ee sana erga argee gaaratti ol ba'ee erga inni taa'ees bartootni isaa gara isaatti walitti qabaman. Inni barsiisuma kanaan afaan saaqqate. Karaa hafuuraatti Yesuuta warri ta'an agammadan. Mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gadde agammadan. Isaan jajjabina hin argatu. Warri garraamiin agammadan. Isaan biyya isaa abdachiifame hin argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan agammadan. Isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf oo'an agammadan. Isaan oo'a hin argu. Warri nagaa buusan agammadan. Isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman agammadan. Mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti. Anaaf jedhanii namootni yommuu isin arrabsanii, yommuu isin ari'atanii, sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dudubbataniis gammadaa. Isaan raajota warra isin dura akkasuma ari'achaa turan. Egaa yeroo hundumaa gammadaa ilaalchaa Waaqa irratti gatiin keessan guddaa in ta'a. Isaaniin jedhee jedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Nu kadhatameera bakka ta'ee fi kadhannaa ergammaa nu kadhatame sagalee Waaqayyoo meetoon nu kadhattee isumaan itti fufaa. Waaqayyoo walgahii keenya gidduutti argama keenya gidduutti jira. Inni nu barsiisa nana mana. Kutaa kana Maatiyos kana gaafa ilaaltanii keessumaa iddoon kun boqonnaa 5, boqonnaan 6, boqonnaan 7 kuni lallaba addaa Kiristoos Yesuus lallabeedha. Barsiisa addaa Kiristoos Yesuus barsiisedha. Beektoti warri qorannoo macaafa qulqulluu kana qoratan tokko takka lallaba akkasii kan hin taane lallaba addaa Yesuus lafarra yeroo ture mana qulqullummaatti barsiisaa tureera. Bakka argatetti dubbii Waaqayyoo dubbachaa tureera. Iddoo kanatti garuu seerumaanii tarreessee utuu walitti hin kutin boqonnaa 5, boqonnaa 6, boqonnaa 7 5 kaasee hamma 7tti yeroo inni barsiisa addaa lallaba addaa Yesuus Kiristoos lallabeedha. Yesuus namoota baay'ee sana argeedha. Bakka biraatti immoo duuka buutota isaa achitti walitti qabee yeroo walitti qabuuf namooti gara biraanis achitti argamanii jedha. Isa booddee lafa ol ka'aa ta'e gaaratti ol ba'ee erga inni taa'ee bartootni isaa gara isaatti walitti qabaman jedha. Akkaataa itti yeroo lallaba achitti yeroo barsiisan inni dhaqeen taa'e eega taa'e booddee marsanii namooti hundumtuu naanna'anii dubbii jireenyaa kana sarraa dhaga'uuf hin dhaabatanii jedhu warri kaan. Inni taa'ee jira. Warri kaan immoo dhaabataniitu dubbii Waaqayyoof ulfina kennanii wanta inni jedhu kana hundumaa isarraa dhaggeeffatanii jedha. Asirraati akka jedheen jiru. Maalis haa ta'u malee dhugaan tokko jira garuu gooftaan Yesuus Kiristoos saba baay'ee kana arge gara gaaraatti ol ba'ee hin taa'e isaanis walitti qabamanii eega walitti qabamanii booddee barsiisa kana barsiise akka jedhee afaan saaqqateedha. Kutaan kun bal'aadha. Kutaa bal'aa kana Waaqayyo yeroo nuu kennetti walii wajjin ni ilaallaa. Har'a garuu akkuma isinitti mixannoo keessi koonatti tolaan jiru bakka ta'ee fi daqiiqaa heertuuf duwwaa fudheenii gabaabsee waan xiqqoo tokko duwwaa isiniif qoodee walii wajjiniin sagantaa keenya taanatti dabarraa jechuudha. Afaanuma saaqqatu maal jedheedha? Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'anii agammadan jedha. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an agammadanii mootummaa Waaqaa kan isaaniiti jedha. Galgala kana kanuma duwwaan dubbachuu barbaada. Lakkoofsa 3 irra jirtu duwwaan kutaa macaafa qulqulluu wal qabsiisee maal akka jechuu ta'e dubbachuu barbaada. Kutaan kun mata duree asirraa afaan Oromoo kanarraa waa'ee warra gammadanii jedheetu haasa'a. Afaan warra faranjiirraa lallaba kana bitiitii horsiidha. Akka jechuun maa jechuudha? Mootummaa Waaqayyoo keessatti gammachuu mootummaa Waaqayyoo keessatti argamu jedhan immoo. Karaa gara biraadhaan maa inni namooti amantooti duuka buutoti gooftaa Yesuus Kiristoos kuni hafuuraan akkamittiin gammadanii jiraachuu danda'u?
mootummaa waaqayyoo yeroo jennu du'anii du'a mo'anii yeroo darban miti. Sagalee waaqayyoo mootummaa waaqayyoo isinuma gidduu jirti bakka jedhuuf jechuudha. Kanaafiyyuu warri mootummaa waaqayyoo kana keessa jiraatan bitaasee kan ta'e Kiristoos kan ta'e keessa jiru keessa jiraatanii yeroo hundaa gammadanii jiraachuu qabu bakka ta'ee fi akkamittiin gammachuu kana dhandhamaa jiraatu isa jedhudha kan Kiristoos Yesuus iddoo kanatti dubbate. Kana duwwaa miti Kiristoos Yesuus waa'ee seera Musee dubbateera, waa'ee dheekkamsaa dubbateera, waa'ee kiristiyaanni ashaboo ta'uu, soogidda ta'uu, waa baay'ee boqonnaa torbaatti sin qorachuu dandeessu dubbateera. Nu hunda kana hin ilaallu. Amma 12 jiru kan walii wajjin ilaallas jedhu keessa koo taa'ee jira. Kanaafiyyuu mata dureen irratti dubbachuu barbaadu maa inni yoo jettanii gammachuu jireenya kiristinnaa keessatti argamu dhandhamu yookiin immoo akkaataatti jireenya kiristinnaa keessatti gammachuu dhugaa dhandhamnu dubbachuu barbaada jechuudha. Kutaa kanarratti hundaa'e malee kutaa baay'eedha waa'ee gammachuu kan dubbatu sagalee waaqayyoo irraati. Bu'aan kiristinnaa keessaa inni tokko nagaa argatanii nagaadhaan jiraachuudha. Nagaa argachuuf nagaadhaan jiraachuu inni jedhu jeequmsi naannoo keenya hin jiru jechuu miti. Wanti nama gaddisiisu mul'atu jechuu miti. Wanti garaa nama raasu, wanti abdii nama kutachiisu hin jiru jechuu miti. Garuu namoota kaanirraa adda kan nu godhu Kiristoos Yesuusis namoota abdii kutatanii mana cufatanii yeroo taa'an eega du'a moo'ee ka'ee deebi'ee dhufeetii booddee raawwateera waa'een isaa jedhanii yeroo ta'anii gaafa olitti lixuu nagaan isiniif haa ta'uu jedheeni. Nagaan isiniif haa ta'u eega jedhee booddee immoo kan jedheen an nagaa koon isiniif kennaa, nagaa koon isiniif dhiisaa, nagaan an isinii kennu nagaa biyyi lafaa isiniif kennu mitiidha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nagaa biyyi lafaa kennu inni jedhu nagaa namootittiin of gowwoomsan nagaa yeroof jechuudha. Dhaabbataa kan hin taane kan waan tokkoon iddoodhaa fagaatu. Nagaan kiristinnaa keessatti argamu immoo bitaan mirgaa wanta nama raasu nama jeeqotuma jiru nagaan kiristinnaa keessatti argamu immoo nagaa dhaabbataa ta'e keessi abbaa sanatti kan beekamu dhaabbataa kan ta'e keessa isaa wanti alaa nama raasu yoo jiraate bubbeen alaa nama raasu yoo jiraate illee keessi isaa garuu dhaabbataa kan ta'e Waaqayyoo amantoota hundumtuu sadarkaa kanarra ga'an barbaada. Nagaa dhaabbataa kana akka qabaatan barbaada lafarra yeroo jiraatan. Maaliif yoo jettanii Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 17 irratti ani gaafa dubbistanii gooftaan Yesuus Kiristoos kadhannaa inni kadhate tokko argitu. Kadhannaa achitti kadhate abbaa ansin kadhadha jedheetu Waaqayyo abbaa yeroo inni kadhatu argitu. Kan inni kadhatuuf immoo dureen kadhannaa sanaa waa'ee koof waa'ee keessan amantoota lafarra jiraniif kadhata. Lafa kanarratti yeroo jiraatanii akkuma ana eegde isaanis akka eegdu jedheetu dubbata iddoo sanarratti. Kanaaf lafarra kana yeroo jirru Kiristinnaan gooftaa wajjin jiraachuun adda nu taasisa yeroo jennu adda keessaa tokko maa inni nagaa namni nuu beekuu dhiisuu danda'u nuuf keessatti beennu nagaa Kiristoosii wajjin qabaannu tokko keessa keenya kaa qabaannu Waaqayyo barbaada. Bu'aa kiristinnaa keessaa tokko ani nagaa dhadheen dubbadhan. Nagaa keessa nama, boqonnaa keessa nama, yaadi namaa ciisu, yaadi namaa irkachuu. Kanaaf sadarkaa kanarra geenyu barbaada. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanattis waa'ee gammachuu mootummaa isaa keessaa kana akka isaan baranii yeroo hunda haala bu'aa bayii biyya lafaatti isaan mudatu keessatti gammadanii akka isaan darban fi waan lallabee natti fakkaata. Kanaaf egaa jalqaba irratti waa'ee wantoota gara 8tu jira. Isa keessaa tokkittiin dubbadha isiniin jedheera. Inni jalqabamaa inni karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'anii haa gammadanidha. Amma yeroo dhugaa isaa ilaaltaniif hiyyummi gammachuu namaan fidu. Hiyyeessa gammadu hin argitan riyaalitii namoota gidduutti yeroo ilaaltan. Maaliif waa'ee wayyaa hidhii xuuxaa, waa'ee nyaataa hidhii xuuxaa, waa'ee ijoollee barsiifachuu hidhii xuuxaa, waa'ee waan hundumaa harkisaa gabaabaadha bakka ta'ee fi gabaabaadha hiyyeessii hiixateen qaqqabu jetteetu faarfatte bilisee si'a tokko. Hiixateen qaqqabuun harkas akka itti dheeratu jechuu miti. Lafa garaa isaan ga'u jechuudha. Waan yaade gochuu hin danda'u jechuudha. Waa tokko waan abdatee waan tokko ta'uu hin qabu jechuudha. Amma naasa'aa jiru kuni isuma nu beennu sooressaaf hiyyeessa gidduu hawaasa keessa jiraannu keessa garagarummaa jiraatuun dubbachuutti jira malee isa kutaan kun dubbachuutti jiru miti. Kana nama dubbachaa jiru. Matsaafa qulqulluu kana gaafuma ilaaltani kanumaan afaan saaqqatedha. Waaqayyoof galanii guddaan ta'u Kiristoos immoo maal jedhee karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an gammadanidha. Hiyyuma hafuuraa. Hiyyumma hafuuraa yeroo ilaaltanii namoonni tokko gaafa kadhannaa dadhaban gaafa dur
kadhachaa turan ammoo kadhannaa dadhaban matsaafa dubbifachaa turan matsaafa dubbifachuu dadhaban gaafa immoo waldaa baay'ee hordofanii tajaajiluu immoo dadhabanii bakka hiyyuma fuuraan nu qabatee jiru hin dadhabne hiyyuma fuuraa baay'ee hiyyummaa fuuraa Kiristoos yeroo dubbatu kun baay'ee amanaa hundumaaf barbaachisaa kan ta'e nam hunduu kan beekuu qabu burqaa gammachuu namaa keessatti eegee Kristinaa Kiristoos duukaa yeroo adeemu kiristaanummaa isaatti gammadee ambagan kan Kiristoos ta'e ishoo jedhee akka inni jiraatu kan isa taasisudha jechuudha. Kanaaf warri sooressa mannaa fudhannee waa baay'ee hin yaaddaan jechuutti hin jiru nama bakka ta'eef hin yaadda'u. Garuu waan tokko ittiin dhufee furmaata waan ittiin kennan qabu bakka ta'e badaa miti. Waa'ee kanaa barbaadan biyya keenya keessa biyya ammasee keessa jiraannu Itoophiyaa kana keessa waa tokkoon dubbisaa tureera yeroon isaa. Rakkoon biyya Itoophiyaa jedha namni tokko nu barreessu. Baay'ee sooressa gubbaa ga'ee fi baay'ee hiyyeessa yallaa keessa bu'eetu jira jedha warri raafa godhan. Warri Itoophiyaa keessaa sooressa ilaaluu barbaadan biyya Itoophiyaa dhuftanii ilaaluu dandeessu warri biyya alaa jiraattanidha. Warri biyya kanaa firoota isaaniitti horii kaffalanii awuroopilaan tikeetii kaffalanii waan illee kaffalanii biichii Yuunaayitid Isteetiin naqanii achitti guyyaa dhaloota isaanii kabajanii deebi'an jiru. Maqaa isaanii dhahuun barbaadu. Baay'ee jira. Warri waan nyaata dhabanii waan lafa bulan miti waan nyaata dhabanii garaa isaanii maranii karaa bukkee maran immoo miliyoonaan lakkaa'amu. Garaagarummaa guddaatu jira. Amma warra sooressaas yeroo ilaallu gaa nadaajiin dabaluu yaaddoo isaanii miti, midhaan mi'aawuun yaaddoo isaanii miti, uffati mi'aawuun yaaddoo isaanii miti, infleeshiniin guyyaa guyyaadhaan ol ka'aa deemuun yaaddoo isaanii miti. Akkuma sanaan horii qabu akka ta'eef. Warri kaan immoo guyyaa guyyaadhaan ji'a ji'aan waa'ee boba'aa, waa'ee maalii wal qabata bakka ta'eef jireenyi tulfaataa deemeetu amma gaditti gadi maxxansa adeema. Kun yeroo warra sooressaa hiyyeessa dhugaasaa litiraali warra nu gidduu jiran yeroo ilaallu yaaddoon qabu jechuudha. Sooressi waan itti hirkatu qabaa, waan abdatu qabaa, guduunfatee qabaa, qabeenya qabaa. Na jalaa Saamu'eel yoo yaadda irraa kan hafe maalan godha jireenya kanaaf jedhee waan tokko yaadda'u. Nan godhadhee waan yaadeen godhaa, nan deemadhee lafa yaadeen deemaa waan hundumaan godhu. Sooressi hiyyeessi immoo faallaasaati gochuun qabu. Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti hafuuraan hiyyeessota yeroo jedhu maal jechuusaati? Maa inni hiyyummaa hafuuraa kuni hundumti keenya kan nu qabaachuu qabnu maadha? Lallaba gaararraa guddaa kana keessatti Kiristoosii jalqaba afaan saaqqatee kan inni jedhu hiyyeessa jechuun maal jechuudha? Nama waa tokko hin qabne harka namaa eeggatu ba'ee galuuf waan nu uffatuuf nyaachuuf illee abdii kan hin qabne niidii kan ta'e jechuudha. Yoo inni immoo karaa gara biraadhaanii hiyyummi hafuuraan gooftaan kun jedhu kuni nama ittiin waan of tuulu hin qabne gad hafuuraan kan gad of deebise baay'ee gad of qabee kan jiraatu hiika isaati. Nama araara namaaf godhu adabbii nama biraaf ta'u otuu qabu garuu dhiisee adabbii sana ofii isaatii hiikoo haafu jedhee nama dhiisu hiika adda addaarraa gaafa ilaaltan kana ilaaltu jechuudha. Waa'ee hafuuraan hiyyeessa ta'uu kana gaafa ilaaltan. Hafuuraan hiyyeessa ta'uu kana Matsaafa qulqulluudhaa gaafa ilaaltanii namni hafuuraan hiyyeessa ta'e yeroo hundaa gammachuun argataa deema. Keessisa fakkeenya adda addaa warra hafuuraan hiyyeessa ta'an fakkeenya tokko waan fudhadhee dubbadhee darba. Fakkeenya eeyyuu argina jennee. Jalqaba irratti Filiphisius boqonnaa 5 isin geessa. Filiphisius boqonnaa 5 dhaxxanii gaafa ilaaltan nama hafuuraan hiyyeessa ta'e nuyis akka hafuuraan hiyyeessa taanuuf nu barsiise. Filiphisius boqonnaa 5 irraa dhannee dubbifannaa. Akkana jedhaa kutaa kana Filiphisius boqonnaa 2 dhiifama naa gootu. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 ka'eeti. Akkana jedhaa lakkoofsa 7 ka'een dubbisa. Shanumaa ka'ee dubbisa rakkoon qabu. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiruu ulfina waaqayyummaa isa abbaan isaa wajjin wal isa qixxeessu
wanta qabatanii itti hafan itti lakkoofne ulfina sana gadhiisee akka waan waa tokkotti hin galleetti of godhee bifa garbummaa hin fudhatee fakkaattii namummaatiinis in dhalatee waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis jedhee taanee jira. Hafuurotaan hiyyeessa warri ta'an gammadan Kiristoos Yesuus yeroo jedhu waan itti irkatan otuu qabanii wanta ittiin of jajan illee waan fakkaatu otuu qabanii wanti sun akka waa'ee hin baafneef baranii Waaqayyo irratti jedhanii warra of hirkisan jechuudha. Fakkeenya kanaaf immoo Kiristoos Yesuusin caalaa kan nu ta'e hin jiru. Kiristoos Yesuus hafuuraan hiyyeessa ta'e. Inni Waaqa. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dhaqaa dubbifadhaa. Waaqa ta'uusaa, sagalee ta'uusaa, sagalee Waaqa biratti jiraachuusaa, jalqabuma sagalee nama ta'uusaa dhaqaa dubbifadhaa. Waaqa. Waaqa jechuun dorgomaa kan hin qabne, hundaa kan danda'u, si'a tokkicha bakka hundaatti kan argamu, waan hundumaa kan beeku, humna qabeessa kan isaan dorgomu qixxee kan ta'u tokko kan hin jirre uumaa Waaqaatiif lafaa jechuudha. Akkanitti sun rakkisa. Waaqa akkasii kanatu anaaf isiniif jedhee hiyyeessa ta'e. Eengadde waa tokkoon dubbisana dhibe waa'ee hiyyummaa Kiristoos Yesuus. Hin hiyyoome yeroo jennu. Waan illee fudhattan hiyyummaa isaa ilaalaa. Ammas iddoo kanarraa dubbifne miti. Iddoo gaariitti dhalachootu qabu dallaa horii keessatti dhalate. Jiraataan bara bara Waaqa ulfina qabeessi. Dallaa horii. Gaafa laaltanii deemtanii adeemsa Kiristoos Yesuus deeme gaafa deemtanii ilaaltanii Waaqa ta'etu jiru harka namaatti qabame. Waaqa ta'etu jiru magaalaa itti qabame sana keessatti itti qoosamee fannoo baatee fannoo lafarra gototaa deeme. Waaqa ta'etu jiru fannoo qoraattii ofitti keewwate. Waaqa ta'etu jiru akka maddiin isaa kabalame godhame. Waaqa ta'etu jiru cinaachisaa akka eeboodhaan waraanamu of kenne. Waaqa ta'etu jiru harka warra Roomaatti garafame. Waaqa ta'etu jiru dhiphina hundumaa baate. Eeyyee anaaf isin jedheeti. Gammachuu argachuu jedhee miti. Iddoo kanarraa garuu fakkeenyummaa hafuuraan hiyyeessa ta'u achirraa arganna. Fakkeenyummaan hafuuraa hiyyeessa ta'u nuyi Kiristoos duuka kan buune Kiristoosiin garas irkachuu kan hin dandeenye. Hiyyeessota kan ta'an. Ofii keenya of fayyisuu kan hin dandeenye. Ofii keenya waan tokko ofii keenya gochuu kan hin dandeenye. Qulqullina mataa keenyaa kan hin qabne. Galgalaa ganama galateeffachuu kan nu qabnu waa'ee dhukkubsataa fayyine duwwaafatu hin ta'in, waa'ee jireenya keenya nu jijjiire duwwaatu hin ta'in, waa'ee barnoota nu barsiise duwwaatu hin ta'in, waan adda addaa lafarratti nu godhe duwwaatu hin ta'in, galgalaa ganama jireenya keenya Kiristoos Yesuus akkas ta'ee nuuf jedhee hiyyeessa ta'ee nu fayyise bakka ta'ee fi otuun taaneetii nuyi kan banne hiyyeessa nama iddoo nu fuune bakka ta'ee fi hafuuraa yeroo hundaa hiyyeessa taane akkasa galateeffannu Waaqayyo barbaada. Yeroo akkattaanu gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Wantoota biyya lafaarra nu marsan waan adda addaa nu irraanfachiisa hafuuraan hiyyeessa ta'u. Hafuuraan hiyyeessa ta'u jechuun Kiristoos malee waa tokko gochuu akka hin dandeenye beeku. Ofii keenya waan tokko ofii keenya gochuu nama hin dandeenye. Jireenya keenya irratti illee amma yoo dhiphannee seentimeetirii walakkaa ofirratti dabaluu kan hin dandeenye. Wanti hunduu keenya Kiristoosiin kan nuu ta'e, Kiristoos keessatti kan nuu tole, Kiristoos keessatti kan waan hundumaa argan maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Macaafa qulqulluu keessan yeroo qorattan kakuu moofaa kaatanii amma kakuu haaraatti yoo qorattanii calqabee amma dhumaatti karaa adda addaatiin gatii Kiristoos Yesuus kaffale yoo inni immoo nuyi badoo kan turre, manca'oo kan turre, wayitti gallu kan hin turre isaan akka nu fayyise argitu. Kanaaf namni gaafa kana baruudha kan inni gammachuun isaa guutuu ta'u. Otuu nuuf hin jiraanne ta'eeti. Ta'uu baannaan namni yeroo tokko maa inni waan irratti hirkatu qaba kiristaanuma ta'ee. Otuu hin beekin kana godha. Kadhachuun baay'ee gaariidha. Namoota keessa jirtan namoota kadhataa baay'ee jilbeekan. Baay'een isin kabaja. Baay'een ulfina isinii kenna. Waaqayyo ayyaana isinii baay'iseera. Baay'ee namatti tola. Garuu kadhachuu duwwaadhaan waan tokko gochuu hin danda'amu. Kadhannaan keenya mataa isaa Kiristoos hirkachuu qaba. Hafuurota hiyyeessa ta'uu barbaadan. Ayyaana adda addaa warri qabdan jirtu akkeessa.
ayyaana kana waaqota isinii kenne bakka ta'eef otuu laanneeti waan tokkotti akka wayittiin galuu hin dandeenye na beektanii hafuuraan hiyyeessota gootan jechuudha. Gad buuftan jechuudha. Akkuma Kiristoos gad buuse waaqatu ta'ee jiru bifa waaqummaa isaa akka waan waa'ee hin baafneetti lakkaa'ee gad buusee nuuf jedhee. Nummoo Kiristinnaa keessatti gammachuu argachuu qabnu beekuu fi gammachuu argachuu qabnu dhandhamuu yoo barbaanne mana Waaqayyoo keessatti edaa nuyi Kiristoos ala wayittiin gallu jennee warra hafuuraan gad buufne akka taanu Waaqayyo nu gargaara. Namni hafuuraan gad buusuu hin barbaadu kan isin hafuuraan gad buusuu jechuun boquu gadi qabatanii adeemuu jechuu miti. Dubbachuu waan dubbachuu qabnu dubbachuu dhiisuu miti. Wanta nuuf ta'etu ta'uu baate nuyi warra wayittiin galle ta'uu keenya baruu jechuudha. Waan ittiin of janyu tokko waan akka hin qabne beeku jechuudha. Hafuuraan hiyyeessa ta'uu. Hiyyeessi waan qabu waan ittiin of janyu. Yoo ilaaltan nus immoo kiristaanota kan taane Kiristoos otuu hin jiraanne, Kiristoos otuu ba'aa nu hin baanne, Kiristoos otuu nu hin duune, Kiristoos otuu nu hin jaallanne, Kiristoos otuu nu hin waamne. Falmii guddaatu jira. Waa'ee Kiristoos nu waamee fi nutu Kiristoos bira dhaqeessa jedhu. warra matsaaf qulqulluu qoratan biratti. Anatu sin filate malee isin tuna filate miti jedha Kiristoos jedhu duuka butuu isaatiin. Isin miti kan na filate anatu maal isin godhe anatu sin filate anatu sin barbaade. Kottaa na duukaa bu'aa jedhame duukaa bu'aan jedha duukaa bu'aan jedha duukaa bu'aan jedha warri ni filate. Warra akka Phexros fa'aa Yaaqoob fa'aa maal fa'aa bakka hundumtuu duukaa bu'aan jedha. Lafa tokkotti immoo tokko immoo si duukaan bu'ee gooftaa innaan kottu na duukaa bu'ee qoy gaadha qeeni moo dura akkas godhadhee deemaa jedha lafa biraatti immoo gaafa laaltan. Isuma ittiin fayyine kanayyuu, isuma ittiin deddeebinu kanayyuu, isuma maqaasaa waammanne kanayyuu isatu nurratti ulfaate ofii isaatiin nu barbaade. Malee kana beekuudhaaf hafuuraan hiyyeessa ta'u jechuudha. Kana beekuu baay'ee murteessaadha. Kiristoos irraa barannaa jechuudha. Fakkeenya hafuuraan hiyyeessa ta'uu tokkoon immoo dabalee isinitti argisiisa ammas dhaqee Luqaas boqonnaa 18 irraa dhaqee isinitti argisiisa. Luqaas boqonnaa 18 irraatii isinitti argisiisa. Luqaas boqonnaa 18 irraa. Lakkoofsa galii kaasee isin dubbisa. Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraatanii jedhanii of amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya kana dubbateera. Warra kam? Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraatanii jiraatna jedhanii of amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatan. Warra jireenya hafuuraatiin sooressoota fi jedhan jechuudha. Jarri kun maal godhu? Qajeelummaa qabna jedhu. Nuyi kana gooneerra sana gooneerra jedhu warra kaan immoo hin tuffatu. Warra kana barsiisuuf jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos dubbateera. Jarreen lama kadhachuu fi mana qulqullummaatti ol galan. Isaan fariisicha tokkoo fi namicha qaraxaa fuudhu tokko turan. Fariisichi fuula dura dhaabbatee garaasaa keessatti na hubadhaa afaan baafatee hin jedhu garaasaa keessatti yaa Waaqayyo akka namoota warra kaanii warra saamtuu dhiifama naa godha jarreen lama kadhachuu fi mana qulqullummaatti ol galanii isaan fariisicha tokkoo fi namicha qaraxa fuudhu tokko turan. Fariisichi fuula dura dhaabbatee garaasaa keessatti yaa Waaqayyo akka namoota warra kaanii warra saamtuu jal'oota ejjitoota yookiin akka qaraxxu kanaayyuu waan anaa hin ta'inii fi sin galateeffadha. Waan hin ta'iniif sin galateeffadha. Torban keessaa guyyaa lama nan soomu. Waan an argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasa jedhee kadhate. Inni qaraxa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabbatee ija isaanillee gara Waaqayyootti ol hin laalle. Qoma isaa rukutachaa yaa Waaqayyoo ana nama cubbamaatti araarami in jedha ture malee. Egaa
isa fariisicha sanarraa namicha qaraxa fuudhu kana waaqayyo irratti qajeelaa ta'e gara mana isaanii qajeelaa ta'e gara mana isaatti akka deebi'ee isinitti hima. Kan oluuf qabu hundinuu gad hin deebifamaa, kan gad of deebisu immoo oliin qabama jedhee jedha. Amiin. Waaqayyoo galata guddaa ta'u. Baay'ee nama dhibaa iddoon kuni. Namni kuni nama lamatu dhiyaate. Sababii gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenya kana dubbateef ilaalaa. Nama waan ittiin of jaju qabu. An qajeelummaa qaba jedhee haasa'u. Qajeelummaa isaa tarreessuu danda'u. Warra qajeelummaa hin qabne jedhee immoo tuffatu. Barsiisuu jedheetu fakkeenya kana dubbate. Nama fariisicha tokkoo fi qaraxxuu tokko. Qaraxxuu jechuun bara sana keessa baay'ee tuffatamu. Yeroo qaraxa fuudhan kana waliin dhahu, abbaa barbaadatti qaraxa dabaluu, abbaa barbaadatti hir'isuu, manni qaraxxuu tuffatamaadha. Kan nama dhibu garuu iddoon kun lachuu mana qulqullummaa dhufanidha. Namichi inni sun yeruma kadhatu an sooressaa hafuuraan jechuutti ka'e. Yeruma jedhu maal jedha iddoo isaatti kan nama dhibu iddoo kanatti gaafa laaltan. Yaa Waaqayyo akka namoota warra kaaniidha. Warra saamtuu, jal'oota, ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaa waan hin ta'iniif sin galateeffadhaa. Yeruma afaan banatu. Piraayidii isaa ilaalaa, of tuulummaa isaa ilaalaa. Jal'oota dhee warra kaan tuffata, saamtuu dhee warra kaan tuffata, ejjitoota dhee warra kaan tuffata, qaraxxoota dhee warra kaan tuffata. Itti fufee immoo waa'ee mataa isaatii moroo dubbatu ilaalaa. Torban keessaa guyyaa 2 nan sooma. Waan argadhu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko nan baasa jedhee kadhatee jedha kadhannaan. Inni qaraxxuun sun garuu achi fagaatee dhaabbatee ija isaatiin iyyuu ol ilaaluu hin dandeenye gad jedhee laphee isaa rukuteetu anaan namaari jedheedha. Namaari jedhee jedha. Nama hafuuraan hiyyeessa. Gaafa bu'aa isaa ilaaltanii dhugumatti garbicha koo anaaf jettee torbeetti guyyaa 2 soomtamini asraatan kaffaltamini akkuma jette kana miti. Isa sanatu eebbifamaa ta'ee gara mana isaatti deebi'ee jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa hubannaa nuuf kennu. Kanaaf gammachuun barbaaddu, eebban barbaaddu harka Waaqayyoo keessaa hafuuraan hiyyeessota ta'a. Hafuuraan hiyyeessota ta'a. Xinnoodhuma seellee mana Waaqayyoo keessatti waan ittiin dubbatan hin qabaatan. Yeroo tokko bara amma jiraannu kana keessa waan baay'een argaa. Namooti mana Waaqayyoo keessa turanii waggaa 30 turan, waggaa 40 turan, waggaa 20 turan, waggaa 10 turan, keessumaa bara dargii keessa turanii immoo xinnoo ari'annaa qammasanii yeroo tokko tuun beekin hafuuraan sooressoota of godhu. Bakka lafa akkasiitti gatii guddaa baafne, lafa akkasiitti sana baafne, kana taane iddoo kana namni tokko hin jirre. Har'a abbaallee keessa deema, abbaallee keessa bolola jechuutti ka'u. Dhuguma gatii baasaniiru, dhuguma rakkataniiru, maal ta'aniiru otuu hin beekin garuu hafuuraan sooressoo of godhu. Waaqayyo immoo akkam godhe kaalkuleeshinii gammachuu, kaalkuleeshinii eebbaa kan ittiin eebbi gooftaan biraa argannu, kan nu ittiin gammachuu keessa keenya qabaannu yeroo hundaa warra hafuuraan hiyyeessa of godhan. Namooti waa'ee Waaqayyoo baay'ee qoratan kan isin dhibu warri dhuguma hafuuraan hiyyeessa of godhanii hammuma qoratan hamma waan tokko akka hin beekne waa'ee Waaqayyoo akka isaanii hin galle beeku bakka ta'ee fi irra caala gad buusanii hafuuraan hiyyeessa of godhu. Akkuma kana immoo Waaqa isaanii eebbisee isaanitti maayee beetu hojii ittiin hojjeta. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Warri kaan immoo xinnoon mayyaanni Waaqa baay'isee fi amma kana ta'anii torbanuma nama tsoomsalootii fixanii waama tokko yoo ta'e biqqee yoo jedhee ammuma bakka isaan malee namni hin jiru. Amma kana bal jiranii akkuma abidda galabaatti qabatee boba'anii immoo hillim midhanii immoo dhaamu. Maaliif Waaqayyo ulfina isaa eeguuf kennu bakka ta'eef. Waaqayyo isin keessatti waan hojjeteef, isin keessatti waan godhuuf ammaa ka'ee amma bara baraatti Waaqayyo ulfina isaa fudhatu. Hafuuraan hiyyeessota ta'u jechuun fakkeenyummaa namicha kanarraa argata. Hunduma garas Kiristoos Yesuus. Inni waa hundumaa moodeliidha. Garraamummaa moodeliidha. Bulchiinsa gaarii gaddu moodeliidha. Jaalala nama jaallachuuf moodeliidha. Cubbamoota barbaaduuf moodeliidha. Hafuuraan hiyyeessa ta'us moodeliidha. Isarra iyyuu immoo darbee gaafa laaltan iddoon kun immoo namichi qaraxxoo fi Fariisaawiin kun gaafa wal bukkee qabdanii ilaaltanii inni sun akka inni boone ilaala. Rakkoo maaliin qaba? Wayyaa koo fudhee namaa hira'oon, birrii koo namaan kennawoon, rakkataa biran dorboon, isa boo'ee maal itti haqawoon, dhaqeen lafa inni jirutti barbaadawoon. Gaariidha kun. Hundi keenya gochuu qabna. Garuu
waan tokko fayyina nu fayyinu keessatti jireenya nu jireenya keessatti bu'aa tokko iyyuu nu qabu. Sababii fayyineef garuu warra kaan jaallachuudhaan Kiristoosiin jaallanna bakka ta'e kan hojjenna malee. Kiristoosi boombiin nuuf kenne bakka goona malee waan tokko bu'aan qaasu. Isa gochuun gaariidha. Itti fufuun gaariidha. Ammayyuu godhaa garuu bara gammachuu dhaabbataa qabaachuu yoo barbaaddan waan illee kan isinirraa fudhatamu iddoodhaa kan hin sirne haalli kan iddoon bunne ol ka'uu yeroo gadi bu'uu yeroo iddoodhaa kan hin sochoofne baraabbaroota keessatti waanuma hundumaa isin mudate cimaa keessatti illee iddoo kan hin sokkoon gammachuu dhaabbataa akka dhagaa irratti hundaa'ee qabaachuu barbaadanii hafuuraan hiyyeessota Waaqayyo nu haa taasisu. Waan hundumaa keenya Kiristoostuu hin jiraanne warra jedhan jechuudha. Akka faarsinu kan nu godhe Kiristoosi. Akka lallabnu kan nu godhe Kiristoosi. Akka waa isaa dubbannu kan nu godhe Kiristoosi. Kiristoos malee hin qabnu. Akka Phaawulos faana hafuuraa hiyyeessa godhaman isaanis waa'ee axxanii gaafa laaltan Filiphisius boqonnaa 3 irraa axxanii laaltu misas na itoo laana kutaa yeroo baay'ee dubbadhaan kan. Otuu akka namaatti ilaaluu ta'e waan itti ta'e akka soorummaa namni lakkaa'u ta'e waan itti dubbattan kana waan baay'een qaba jedheen. Garuu waa tokko naa goone tolli koo an godhu sun hundumtuu waan tokko na fayyisuu miti tarkaanfii tokko nan geessine jedheen. Kanaaf tola koos ta'e Kiristoos sanaa jedheeni wantoota ittiin of jajju sana hundumaa akka kosiitti lakkaa'ee jedhama Phaawulos. Nan irraanfadhe nan gateedha. Kosiidheen gadda gattanii axxanii lafa kosiitti gatan goettanii ina yaada wottam yaaduu hin dandeessan maal ture kosiin sun laataa jettanii yaaddan kosiidha bakka ta'eef. Maaliif tola karaa Kiristoos Yesuus argadhennaa caala bakka ta'eef jedhama. Tola karaa Kiristoos Yesuus argadhennaa caala ta'eef. Isatu galee bakka ta'eefi lafa akkamitti yeroo laala inni gad buuse. Ana hundumaa gadi kan ta'e nama hundumaa gadi kan ta'e kanatti xinnoon naa mul'atte jedhee dubbata Phaawulos. Yoo fudhattan immoo mul'ataa nama samii sadaffaatti nama ol butame jedhamu keessa jiraama. Ati maal argite tola bara deddeebitaan mul'ataa samii sadaffaatti ol butameera jedhee isaasa'uun argitanii. Kanaaf haala hundumaa keessatti yeroo reebamus yeroo garafamus yeroo bolon sobduu irratti ka'anis markaba keessatti gidiraa yeroo irratti ga'uus inni gammachuu isaa iddoodhaa hin fudhatamu ture. Gammachuu dhaabbataa. Waaqayyo gooftaan maccaa nuufis nu taasisu. Fakkeenya tokko duwwaan isiniif dabala. Baay'ee seenaa beektan natti tola iddoon sunis waa'ee warra Nanawwee tokko natti tolu. Matsaafa Yoonaas axxanii gaafa laaltanii boqonnaa 3 irraa natti tola. Baay'ee iddoon sun na dhibas kutaa matsaafa qulqulluu keessaa iddoon sun na dhiba. Matsaafa raajicha Yoonaas namni baaftan dubbisuu dandeessu. Boqonnaa 3 ka'ee namni baastan nu dubbisaa nan dubbisa bakka. Boqonnaa 3 ka'ee mee ilaalaa isiniin dubbisaa kana. Lakkoobsa 5 dubbisa isiniin ibsa yaadasa. Warri Nanawwee dhaamsa Waaqayyoo kana amananii fudhatan. Gurguddaan xixinnaanis akka soobaniif labsanii uffata gaddaas uffatanii dubbiin kun mootii Nanawwee bira hin ga'e. Yommus inni teessoo isaarraa ka'ee uffata isaa isa surra qabeessa ofirraa fuudhee uffata gaddaa uffatee daaraa keessan taa'e. Achumaanii mootichi guutummaa mandara Nanawwee labsiin akka labsamu hin godhe. Labsiin ba'e sunis mootichaa fi gurguddoota isaa bira akka abboomametti namni sa'a bushaayenis horiin qe'ee warri kaanis warri afaan hin qabnes marga hin dheedin bishaan hin dhugin namni horiin gaddaa uffatan jabeessanis gara Waaqayyootti iyyan. Namni adduma addaan karaa isaa maarraa irree isaa namarratti argisiisuurraa si adeemu. Waaqayyo isa fiduuf yaade dhiisee hin deebisa ta'a. Maaltu beekaa? Seenaa kana mee booddee dubbisaa ilaalaa. Baay'ee na dhiba. Nanawwee jechuun
biyya warra waaqayyo filate qomoo Israa'el jedhamu keessa ala. Seenaa isaa dubbistanii tole yaada Yoonaas achitti ergame hin naqodee Yoonaas diduu isaa beektu. Sababiin isaa maa inni diina warra Israa'elotaati. Achitti ergaa kana jiraachuu isaan barbaadu, dhaquun barbaadu. Maal isa ta'u maal waaqayyo ergama kaaseef sanaa fi qurxummii keessa lixee guyyaa 3 turee tufamee amma naa dhaqennaan hin naqeedha. Nanawween magaalaa baay'ee guddoodha. Caafii tokko lixanii amma caafii gara irraa dhaquutti guyyaa 3 deemsaadha. Guyyaa 3 jechuun gara kiiloomeetirii 150 jechuudha bal'inni magaalattii. Yoo fudhattan bal'aadha namni tokko guyyaatti yoo baay'ate kiiloomeetirii amma 60 fa'aa deema jedhamee tilmaama bakka ta'eef. Deemsa guyyaa tokko eega deemee booddee jecha tokkittii dubbate namichi kun. Guyyaa gararraatti gaafa laaltan maal jira? Gara Naanawwee dhaqee Naanawween fuula Waaqa duratti mandara baay'ee guddoo turtee gar tokko lixanii gara kaanitti ba'uudhaaf adeemsa guyyaa 3 fudhata ture. Yoonaas mandarattii keessa lixuu jalqabee adeemsa guyyaa tokko erga deemee booddee Naanawween gara galuudhaaf guyyaa 40 duwwaa tofee jedhee labse. Kanuma deeme. Jedha Waaqayyo gooftaa maccaallee jiru iddoo kana keessa. Akka ofirraa baasaa waan dubbate fakkaata. Giddu lamaan eega ga'ee booddee Naanawween galagaluuf guyyaa 40 tafe guyyaa 40 tafe guyyaa 40 tafe. Kan na dhibu iddoo kanatti anna dhiba. Yeroo kana dhaga'anii Waaqayyo biraati jedhanii amananii ittaansanii maal godhan gad of buusan. Maarree guyyaa 40 ganaadhaati. Kana gochuu hin dandeenya. Bidiruudhaan biyya kana keessaa deemuu dandeenya. Horii qabna. Sanaan achi gochuu dandeenya. Mala akkasiitiin sana gochuu hin dandeenya. Achi keessaa guyyaa 40 gidduuttoo deemuu hin dandeenya. Jechuu hin danda'u turan. Garuu iddoo kanatti fakkeenyummaa hafuuraan hiyyeessa ta'uu guddaa argitu sabi kun. Sabi kun saba Waaqayyoon hin beennedha. Akkasitti saba gad of deebisee Macaafa Qulqulluurraa garuu hin argitan. Sabi Israa'el illee akkasitti gad of hin deebifne. Hunduma isaaniitu dhaamsa Waaqayyoo kana amananii fudhatanii jedhama. Maal godhan? Gurguddaan jedhama. Warri iddoo gurguddaa qaban xixinnaanis akka soomaniif labsanii uffata gaddaa isin uffatan jedha. Oduun kun mootuma deemu mooticha Nanawwee bira ga'eedha. Mootiin kun immoo tarkaanfii maalii fudhata laata? Maa inni wanti kun namichi Yoonaas jedhamu kun eessa? Maal asitti waca? Maal isaa amantanii kan gootanis hin jenne. Inni immoo labsiin kun akkana biraa baheetta ta'uudha. Wayyaa ulfina qabeessa ofirraa fuudhee daaraa uffatedha mootichillee. Ittaansee waan inni godhe ilaalaa. Horiin bushaayeen horiin mana keessa jirtu. Horiin hundumtuu bishaan hin nyaatin, bishaan hin dhugin, marga hin nyaatin. Hasoomanidha. Maaltu beekaa? Waaqayyo maaltu beekaa? Isa fiduuf jedhee dhiisee dheekkamsa kanarraan deebi'a ta'aati jallaatti. Hiyyeessota godhanii Waaqa irratti hirkatan jechuudha. Waa tokko gochuu hin dandeenyu. Humni keenya dadhabaadha. Kan kana gochuu danda'u si duwwaadha. Kan furmaata fiduu danda'u si duwwaadha jedhanii Waaqayyo irratti of gatan jechuudha. Iddoo jiranii of dhabamsiisaniitu gadi bu'an jala. Ija isaa beektu. Yoonaas illee akkaseen galagaltuyyuu barbaada dhaqee magaalattii dhaabadeetu hin baddeetu bakka gaaddisa wayii tokko irratti biqilche Waaqa karaa nama barsiisu ilaa waan baay'ee qabaachi taa'ee ilaalaa ture. Mee dhaqaati akkatti Matsaafii Yoonaas dhumarratti boqonnaa 4 kun raawwate ilaalaa. Sababii tasaa mirga isaan beenne 100,000 20 ta'anii fi hangaraan koon gadduuree jedhama jechuudha. Kanumaan raawwata. Seenaa kun otuutti uffatee barreeffame maal ta'a saduu yaada. Sago dhurraadhe Waaqoo dhiisee eebba ta'ee dheekkamsa dhiisee eebba fidee maaliif hafuuraan hiyyeessota ta'an bakka ta'e. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 isiniif hadhiise isin dubbifadhaa. Iddoo sana gaafa raxxanis seenaa tokko argitu. Mootii Iyyoosaafit jedhamu tokko argitu. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa. Yooyin isa oduwaa dubbadheen dhaabaa. Iyyoosaafit kuni Yohaashaafaat jedha afaanni Oromoon hiikaaraa kuni. Kana booddeesii Mo'aabonnii fi Amoononni akkasumas Me'oonota keessaa namoonni muraasii Yohaashaafixiin loluudhaaf hin ba'anii yommus jarreen tokko dhufanii kunoo loltoonni baay'een galaana gamaa biyya Edoomiisitti dhufaa jiru. Isaan amma Hazezoon Taamaariin isa
Engeedii jedhamu ga'aniiru jedhanii Yehooshaafaxitti himanii kanarratti Yehooshaafaxin mootichi sodaatee Waaqayyoon kadhachuudhaa fi murtoo hin godhee akkasumas guutummaa biyya Yihuudaa keessatti soomni akka ta'u in labsee jedhee jedha dubbifadhaas iddoo sanatti. Karaa isaa keessaa maal mala mallee asiin daannoo qonnee humnuma keenyaa maalii ciimnee duunaarree ofirraati ittis nan jiru. Saba guddaa nutti dhufe kana waan tokko gochuu hin dandeenyu. Nuyi hiyyeessota jechuutti jira. Nuyi dadhaboota kanaan dura sinnuu lolee kanaan dura sinnuu ceesisee kanaan dura saba kee harka godhee harka qabee amma dhumaatti dubbifadhaas kadhata isaa olaaltan. Ati waaqa sana mitiiree irreen kee har'a jira mitiiree ati sana mitiiree jedhee fuula Waaqayyootti yeroo inni dubbatu ilaaltu. Cooma labsee booddee. Yommus Yehooshaafaxii walga'ii namoota Yihuudootaa namoota Yerusaalem gidduu mana qulqullummaa bira oobdii isa haaraa keessa dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee yaa Waaqayyo gooftaa abboota keenya dubbisaa achii ka'aati. Waa inni dubbate. Hammam akka hafuuraan hiyyeessota dadhabootaa mul'ise. Waan tokko hin kadhannaa kana. Nu hin dandeenyu. Irra qabeessisii. Sirraa malee waan tokko gochuu hin dandeenyu. Bakka xinnoodhuma illee mala mallee akka goonan jennu. Hunduma isaa hafuuraan hiyyeessitoof godhan. Seenaa waraana lola keessatti hin taane ta'e. Caal jedhaama dhaabbadhaa isin faarsaa isa booddee mo'amanii argamu jedhe Waaqayyo. Eebba guddaadha kun. Waan dhukaane, waan darbatamne, namni hin madoofne, wanti nama naayisu tokko hin taane, waan tokko hin taane. Caal jedhaa dhaabbadhaati faarfadhaa lolichi kan Waaqayyootti dhaati. Eebba miti kun. Baay'ee kaasuun hin danda'ama firoottan kun. Kanaaf egaa Gooftaan Yesuus Kiristoosis kakuu haaraa keessatti yeroo dhuftanii amantoota kakuu haaraa keessa jiranis bara jiraatan keessatti waan hundaa keessatti hafuuraan hiyyeessota of godhanii hafuuraan hiyyeessota ta'anii gammachuudhaan akka isaan jiraatan barbaada. Hafuuraan hiyyeessota yeroo of godhanii maaltu ta'a jedha iddoo sanarraa mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Warra kamiin warra akkasii. Dhaqeen isin dubbisaa. Maatiyos irraa lafan sila sin kaasittiin isin deebisee umura. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 isa jalqabaarra jiru kan inni dubbadhe akkana jedha. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Kan isaaniiti. Akka jechuummaa jechuudha. Bakka mootummaa Waaqayyoo keessatti jiraachuu kan danda'an, mootummaa Waaqayyoo keessatti deddeebi'uu kan danda'an hafuuraan hiyyeessota warra of godhanii kan itti gammadu. Ta'uu baannaan namaan galu. Mootummaan Waaqayyoo amma bara baraatti jira. Mootummaan Waaqayyoo manuu gidduu jirti. Yohaannis Cuuphaanii mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera qalbii dirradhaa jedhee dubbachaa ture. Mootummaa Waaqayyoo immoo isin gidduu jirti jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee isaa immoo dubbate. Nu eega isatti amannee kaanee mootummaa Waaqayyoo kana keessa deddeebina. Mootummaa Waaqayyoo yeroo jennu immoo bitaan mootummaa Waaqayyoo Waaqa.